kuma dhibba sadii bakka amma yeroo amma wanni hundi waddada jenneen haga kuma dhibba shaniiti jechuudha. Qarshiin kumni dhibbi shanii maal hojjechuu dandeetti? Hunda isaatuyyuu har'a dhibba shanirraa dhibba shanirraa suuqa xiqqoo isii banattee isa fiddaa haga nama lama sadii hin dirsiiftaa, meeshaa hin qopheessitaa, huffaatee akkana fuuraa xaragattee baadiyaa keessa deemtee meeshaa rabaa ol kurtee masalaaliin gabbuutee dhiixee hin dhiidhesiin jedhanii keemikaala mana ciree bareedaa tokko banattee guddaa miti goommana yookiin biyya namaati yoo galee maal hojjedha yookiin maal hojjanna? Biyya namaati yoo gallu chaalenjiilee yookiin mudannoo dadhabbii akkamitti nu eeggata? Kana qofa osoo hin tahin jireenya biyya keessaa akkamitti baruu dandeenya? Nu nama jala hojjetaa turre, nu namaaf hojjetaa turre, akkamitti ofiif hojjetachuu fi of jijjiiruu dandeenya? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Umrazaan jira jirtu. Rakkoo fi gaafilee namoota biyya namaa jiran. Biyya namaati yoo galle maal hojjannaa? Biyya namaati yoo galle akkamitti jijjiiramnaa? Akkamitti hojjannaa? Akkamitti biyya taa'uu dandeenya? Nu namaa hojjechuu barannee qarshii meeqatuyyuu hojii nu hojjeta? Gaafii namoota hedduuti. Haa ta'u malee har'a waa'ee shamarran biyya namaa yookiin ammoo biyya ormaa keessatti dararaman dhiiraa fi dubartii osoo addaan hin qoodin irra caalaa namoota yaadni jalaa badaniif kutaa lammaffaa hundi keessanuyyuu amantii fi kutaan osoo waliin qoodin kan bakka feetan jiraattanii jirtan keessattuyyuu warrootiin nama jala dalaydan ammas jechuu irra deddeebi'an ka jedhu garaagarummaa guddaa qaban namootiin biyya guddatan jiranii fi namni biyya arabaa jiru garaagarummaa parsantii dhibbarraa 90 hunda qaban 10 qofatuyyuu yoo ta'e walitti fida. Haa ta'u mee osoo dubbii isinitti hin dheeressini inni guddaan namni kenna nuu himi nutti himi jettan yoo biyya galle maal hojjannaa? Yoo biyya geenna galle akkamitti hojjannaa? Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee har'a gabaabsee waa'ee shamarranii qofa yookiin dubartoota qofarraa isin himu. Maaliif jennaan kan dhiiraa wal keessa ofirra guyyaa biraa viidiyoo itti aanu qabadhee isin dhufa yoo isin jaallattanii viidiyoo kana viyuu bareedaa, laayikii bareedaa, sheerii bareedaa gootanii biyuun isaa ol kaatee kan dhiirallee isinii fida. Shamarreen takka biyya namaa waggaa 10, waggaa 8, waggaa 10 wayii turtee qalbii yoo qabaattee jette hojjechuu dandeetti, jijjiiramuu illee dandeetti. Tole maal haa hojjedhu mee maal yoo hojjedhu narraa deebi? Jalqaba hojiidhaa fi kaka'umsi keessa kan kee jiraachuu qaba. Kaayyoo mataa keetii qabaachuu qabda. Gaafuma biyya namaa hojjattee hin gala jettu san biyya kiyya yoo gale maal hojjedha? Maaltu narraa deema? Uf gaafadhu. Rabbiin kun subhaana wa ta'ala gaafa nu uumu yeroo nu uumu dandeettii keessa kennaa nu hunda kenna tokko xabbaaka yookiin ammoo namoota nyaata hojjetuu jaalatan. Kun ammoo namoota diizaayinara adda addaa yookiin ammoo kalaqa adda addaa danda'an. Takka ammoo ogummaa faaya harkaa akkasuma ammoo hedduudha jechuudha. Bittaa fi gurgurtaa daldala oomisha adda addaa irratti nuuf qoodee ogummaa harkaa jennee jirra. Mee qarshii 500 irraa kaafne qarshiin 500 maal hojjechuu dandeetti? Hunda isaatuyyuu har'a 500 irraa haga miliyoona tokko maal hojjechuu akka danda'u isiniif hima. Lakkoofsa tokkoffaadha. Dubartiin takka jechuu akkuma isiniin jedhe ogummaa dhuunfaa yoo qabaatte jette har'a meeshaan aadaa tokkichi jechuudha. Haga qarshii 20 deemaa jira. Meeshaan aadaa akka ashawaa, zayitii akkasuma mootuyyuu kalariileen baay'ee calleen isaa widdii tahee jedhe haga 20titti 20 wayyuu deemaa jira. Kunis haga 17-18ti. Inni oriijinaalli meeshaan bareedaan faaya bareedaa ta'e jechuudha. Ogummaa kana fuutee yoo barattee ofii kan keeti nama hojjechiiftee yookiin ammootuyyuu ofii kan keeti kan hin hojjedha jettee of amansiiftu taate suuqa xiqqoo isii banattee isa kana yeroo muraasa keessatti leenjii fudhachuu dandeetta. Sini galaa jiraam sirriitti hubadha. Achi booda ati bakka dhaabbata raabsita hin raabsita. Fakkeenyaaf namni akka anam olaayiniidhaan waan hojjedhuuf fakkeenya siin jedhaa jira bar. Ofii kiyyaaf hin se'ina. Ofii kiyyaaf osoo hin tahin maal hojjedhaa qarshii 500 irraa kaasneeti. Suuqa banatte meeshaa aadaa hojjettaa nama uf jalatti hin fiddaa haga nama 2-3 hin dirsiiftaa meeshaa hin qopheessitaa hubadhu kaa salphamatti suuquma teettee tumaan osoo sitti fakkaateen laffaatee akkana fuuraa xaragattee baadiyaa keessa deemtee meeshaalee irratti dhahamu oriijinaala fiddee qopheessita. Hundi isaa dadhabbii qaba. Gaafa xaaraa arabaa ol kurtee masalaaliin gabbuutee dhiixee hin dhiidhesiin jedhanii keemikaala meeqa mana fincaanii dhiixu hin caallee siin jechuu barbaadeeti. Itti aansitee
Isa kana maal goota hin qoodda yookiin ammoo ni raabsita ni dandeetta. Yeroo har'aa kana namootiin hedduun nama baay'ee nama fakkeenyaaf nama baay'ee qaba. Nama raabsaa irraa raabsuu barbaannu nama meeqan hojjedha. Kun lakkoofsa tokko. Lakkoofsa lammaffaa magaalota gurguddaa keessatti lafa bitachuun faayidaa guddaan inni qabu inni tokkoffaan hojii barbaadde hojjechuu fi akkasuma daldala barbaadde jireenya kan kee jijjiirachuu dandeetta. Inni maalidha warri jettanii magaalaa guddaa keessatti mana ciree bareedaa tokko qulqullina gahaa yoo qabaatte rakkoon guddaan nama kennaa maal isiniif fakkaate akka arge akka fedhe godha. Isin ajaa'ibaa mana Arabaa keessa dirqiidhaan mana namaa qulqulleessaa osoo xurii takka hin hambisin hojjetaa garuu gaafa biyya ofii galee jedhe yookiin ammoo tuyyuu hojii ofii eegalee jedhe akka waan ka'an baatahe bakka har dadhabe kiyya akkasumas osoo hin tahin hojiin ka barbaadu dadhabbii hedduuti. Mana ciree bareedaa tokko banattee guddaa miti goommana yookiin shaanaa yookiin raafuu loqoda adda addaatiin waamuu dandeettanii haa ta'u malee ani irra caalaa kan fayyadamu goommana waan ta'eef mana goommanaatii fi qixxaa yookiin ammoo hapbii satatoo waan feetan jedhaani garuu walumaa galatti mana goommanaatii fi qixxaa isa salphaa tahe buna wajjin yoo banattanii qulqullina bareedaa fi haalaa fi amala gaarii qabaattee jette dhibbarraa dhibbatti kan siin baasuu fi birrii xiqqishuu si gaafatudha. Haga 300 bakka amma yeroo amma wanni hundi waddada jenneen haga 500 jechuudha. Inni kun irra caalaa bakki inni itti deemu magaalaa guddaadha. Magaalaa xiqqaa hin deemu jechuu kiyyaa miti. Baay'ee deema akka ajaa'ibaatitti magaalaa xiqqaatti ni deema. Haa ta'u malee jechaan isiniin jedhe bakka gadhaabatan daddaaqatanii dhaabbannaa yookiin ammoo utubaa keessan akka tolfattaniif keessa dhaamsa isinidha. Isa sadaffaa kun hojii shamarranii hamma ammaatitti waan shamarran hojjettu jedhaa jira. Itti aansinee jechuudha shiitolee bareedaa tokko haala salphaa taheen zayitilee rifeensaa har'a oolaayinii irratti deemaa jiru. Oolaayinii tokko banattanii zayitii rifeensaa bareedaa tokko fakkeenyaaf hin beeku hin baranne barachuu fi beekuun bilbila harka baattanii sooshaal miidiyaa kanarra kanamaa ol haadhaa ooltanii koppii liinkii fi argitanii tiktookii namootiin tokko warroota giiftii taphatee achirratti hojii daldalatu yookiin ammoo tuyyuu abaaboo waliif kennee leenca waliif kennee qarshii irraa argatu viidiyoo isaa jala deemee sheer godha viidiyoo isaa hilaalaa viidiyoo isaa iskiriinshuut godhee yuutuubarra fannisaa waa baay'ee ijji hunnu argite. Hanga akkas gootu kan kee dadhabdee fiidee baatee barattee oolaayinii irra turee jira sarchi goota loqodaan bilbilli barreessuu namni hin dandeenye sagalee irra qabdee yoo bilbila kan kee rikoordi goote waan ati feete san sii baasa. Guyyaa 2-3 ji'a 2-3 torbee tokko torbaan 2-3 obsitee waan san tartiiba isaa osoo hin balleessin barattee achi booda ogummaan kan rabbi namaaf kennu isiniin jedhee jira. Ammoo tattaaffii yoo ati gootee jette haala kanaan hojjettee cinaa shiitatitti kireemota adda addaa kan argitanii rifeensaa zayitii ofii keetii baastee hojjeta hinnaa harkaa abaaboo barataa akkasuma mootiyyuu meeshii har'a jechuudha nyaara tokkicha qarshii 250 galee jira nyaara hojjechuuf jecha jechuudha hinnaan birrii 250 300 kamushurraa akkasitti itti deebina ammallee afraffaa jechuudha. Dubartiin har'a meekaappii jechuudha. Akkuma argaa jirtan uummanni biraa jechuudha. Haga ammaatitti ana dabalatee hojii qajeelaa hojjetaa jirru. Meekaappii namni mana meekaappii baratee qarshii kafalee banatee jedhe sadarkaa guddaa fi akkasuma ammoo mushurraan takkittiin hanga qarshii 40 akka deemaa jirtu kana beeytanii quba qabdanii quba hin qabdan hundi keessanuu maal hojjedha jettan. Meekaappii haga qarshii 50 60 hunda barataa. Rifeensaa nyaara akkasuma warri amantii biraa keessattuu amantiin keenya nyaara asirraa kanallee irra kaayachuu akkasuma rifeensa irra kaayachuu fi wantoota qeensha kaayachuu waan salaataaf jecha nu daangessuuf shamarran biraa ka amantii biraa qabdan ani islaama qofaaf miti an amantii miti kan asirratti isinii himaa jiru warra shamarran gaafii na gaafatuu fi baay'ee sirriitti hubachuu qabdan mana rifeensaa tokko ati amma biyya Arabaa teettee qarshiin ati qabdu guddaadha nama biyya jiru caaladha galtee ji'a 2-3 qofa qarshii 30,040 kennitee leenjii guutuu fudhatta qeensha nyaara rifeensa hennaa meekaappii guutuu isaa jechuudha paakeejii guutuu haga lukaatu yoo jechuudha in fudhatta achi booda zana gootee kireeffattee banta namni sitti qixxaatu hin jiru nama yoo xiqqaate nam 4-5 haga 10 illee hojii baaftaa fi jechuudha warri amantii biraa hojiin kun sirriitti isinii ta'a sababbiin isaa amantiin qooduu odoo hin ta'in andalaguu ni danda'a jechuun akkuma isiniin jedhe
fakkeenyaaf amantiin kenna rifeensa qaxxalachuu fi qaxxaluulee nu daangeessa. Isinii galaa jira miti nyaara asirratti godhatan kana jechuudha. Qaxxalachuullee itti qaxxaluullee nu daangeessa. Nyaara haadullee haachisuullee nu daangeessa. Qeenshallee qaxxalachuu fi itti qaxxaluullee nu daangeessa. Lakkii ijoolleen islaamaa hedduutuyyuu godhatootan kun ana nan galchu abbaan fedhii lubbuu ofii wajjin jiraachuu danda'a. Bakka kanatti isinii himee jira waa'ee amantiitii miti anka jedhaa jiru waa'ee hojii biyya yoo gale maal hojjedhaadha. Itti haadee binu ammallee itti aansine warri magaalaa guddaa keessa jirtan suuqa qe'ee keessaa xixiqqootan waan akka paastaa, mukuruunii walumaa galatti shaqaxa jedhan kan argitanii inni ajaa'iba galii ajaa'ibaa kiraa manallee hin danda'a ofillee hin danda'a jireenya mana keetillee hin danda'a jiruus jijjiiruu hin danda'u waan baay'ee sirraa cufa itti nyaadhu itti dhugi hojiin hin jiru jedhina. Hojiin akka ajaa'ibaatitti jira. Ammallee mee hojii ajaa'ibaa isinitti himu hojii hicciitii fi namootiin hedduun irraa hin beekne. Anis mataan kiyya hanga ammaatitti hin hojjanne garuu ni hojjedha. Hawwii qofa ta'ee hafi hawwii taatanii akkanaatitti nafina. Hojiin inni bareedaan faayidaa fi fayya qabeessa. Karree fi saaloona yookiin mana miidhaginaa mana bareedinaatiin wal qabatu qayya. Qayya maasaaje wajjin qayya qofa ulaagaalee isaa guutee paakeejii guutuu wajjin mana rifeensa laaffisuu danda'u kaaksii akkasuma qayya akkasuma maasaaja kana sadiin qofa yoo bantee jette luka dhiisi rifeensa qaxxaluu fi nyaara qaxxaluu dhiisi yoo bantee jette ijoolleen feetan isinirra akka ajaa'ibaatti deemu hubadha har'a bantanii har'uma qarshii haruu hin yaadina obsi barbaachisaadha waan ji'a jaha waan waggaa tokko kiraa ofirraa cuftan akka kiraan isin cinqine isin yaachif achi booda laffaatanii yoo jettan akka ajaa'ibaatitti hojjettan bakka guddaa gahuu dandeettan maal jette umurazaan jettan warri viidiyoo kana jaallattanii sheer gootan viidiyoo biraallee qabadhee isinii dhufa kana qofa osoo hin tahin warroota dhiiratiifillee viidiyoo kanatti aansee inshaallah maal hojjedha ka jedhaniif viidiyoo hojjedhaa fi isin ammoo yoo jaallattanii jettan laayik godhaa. Yoo laayikiin goone yaada bareedaa isiniif akkamitti jechuun an isiniif kenna anarraa fudhattanii ana hoo laayikii fi viyuun kiyya maaliif hin deemu yoo viyuun hin laallamne nama gaddisiisa horaa bulaa.